Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amannaa. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu. Hundumti keessan hordoftoonni chaanaalii keenyaa akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana immoo barnoota keenya kutaa lammaffaa keessatti barnoota keenya kutaa lammaffaa keessatti immoo kan waliitiin ilaallu yeroo soomii immoo maaltu dhorkamaa kan jedhudha. Yeroo soomii akka hin soomne akka soomnu kan dhorkamu maalidha kan jedhudha. Egaa akkuma beekamu yaadonni kun yaadota baay'ee hedduu ta'anidha. Waa baay'ee kaasuu, waa baay'ee dubbachuu hin dandeenya. Fakkeenyaa isaan keessaati inni jalqaba bu'aa beelladoota kanneen akka aannanii, killee, kanneen akka foonii akka hin nyaanne abbooliin keenya seera nuuf hojjetaniiru jecha. Fakkeenyaatiif qulqullichi Daawit maal jedhaa faaruu isaa gubbaa irratti, qaamni koo foonii fi bu'aa foonii hundumaa dhabuudhaan dadhabee jedha. Maal jedha qulqullichi Daawit? Qaamni koo foon dhabuu isaatiin huqqate. Jechuudhaan qulqullichi Daawit ni dubbata jechaadha. Maaliitiif barbaadame jennee gaafa ilaallu inni jalqabaan dhugaatii dhuguu, nyaata nyaachuu dhiisuun qaamni keenya akka inni xoolaguudhaaf, akka inni Waaqa isaa yaadatuudhaaf. Mee waa tokkoon isiniitii kaasa. Yeroo baay'ee namni kan inni dadhabu, namni kan inni Waaqa yaadatu yoo beela'e moo yoo quufedha? Namni kan inni Waaqa isaa yaadatu yoo beela'e moo yoo quufedha? Deebii kanaaf description box yookiin immoo bakka itti yaada dhiyeessitan keessatti isin kaa'a. Namni yoo maal ta'e Waaqa isaa yaadataa kan jedhudha. Egaa akkuma beekamu namni yoo quufe ofis hin wallaala, Waaqa isaas hin wallaala. Qulqullichi Daawit faaruu 109 cuftuu keessatti 110 lakkoofsa 24 gubbaa irratti akka jedha. Jilboonni koo soomaan dadhabani. Jilboonni koo soomaan dadhabani. Qaamni koos foonii fi dadhaa dhabuurraati kan qabe huqqatee jedha. Jilboonni koo soomaan dadhabanii jedha. Kana jechuun foon keenya akka dadhabuuf barbaadamee waan ta'eedhaaf akka inni beela'uuf, akka inni dheebotu kan goonuuf kanarraati kan ka'edha. Kanarraa ka'eetu macaafa qulqulluu irrallee seera jiru kaasneetu soomiin waqtii isaa eeggate
manni kiristaanaa soomiiwwan labsii torba. Kiristaanonni hundi soomuu qaban kan isheen labsitu kan irraati kaateetu jechaadha. Fakkeenyi sooma keenya Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosii fi macaafa qulqulluu ta'uu asirraa hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf egaa inni jalqabaa maal dhiisna isa jedhuudhaa fi kanneen akka killee, kanneen akka foonii, kanneen akka aannanii bu'aa beelladaaf qaama namaa ijaaruu kan danda'an viitaaminiin isaanii baay'ee kan ta'e isaan kana hundumaa akka nyaannu hin eeyyamamne jechaadha. Itti aanee immoo siree keenya irrallee akka nuti ciisnu hin eeyyamamu jechaadha. Abbooliin keenya yeroo soomii kana siree isaaniirraa ka'anii lafa ciisanii daaraa mataa irratti naqatanii kufanii ka'anii sagadanii soomanii soomu waan ta'eedhaaf lafa irra afatu yookiin immoo jibbaa yookiin immoo minxaafii kan jennu afatanii lafa ciisu. Maaliif seetan? Sireen sun itti mijatee, algaan sun itti mijatee kadhannaa akka hin dhorkineef wanti biraan wanti mijatan akka isaatti hin dhaga'amnedha. Inni biraan abbaa warraa fi haati warraa yeroo soomii siree tokkorra waliin ciisuun fedha foonii raawwachuun tasuma hin barbaachisu jechaadha. Tasuma hin eeyyamamu. Abbaa warraa fi haati warraa waqtii soomii fedha foonii raawwachuun siree tokkorra waliin ciisuun ciisanis waan akkasii keessa galuun hin eeyyamamu jechaadha. Maaliif hundumtuu yeroo qaba waan jedhe qulqullichi Makbab dubbate. Hundumtuu yeroo qaba. Nyaanni yeroo qaba, dhugaatiin yeroo qaba, du'uun yeroo qaba, dhalachuun yeroo qaba, fiiguun yeroo qaba, taa'uun yeroo qaba waan ta'eedhaaf. Waqtii isaa malee immoo wanti ta'u tokko waan hin jirreedhaaf. Yeroo soomii kun hin eeyyamamu jechaadha. Inni biraan yeroo soomii kana keessa wantoonni hin barbaachisne immoo keessaati inni jalqabaan wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 25 boqonnaa 25 kaasnee gaafa ilaallu waan jiru mee walumaatiin haa ilaallu. Innis hin sagaagaliin akkuma jedhame dhageessanii ani garuu isinan jedha. Gara dubartii ilaalee laphee isaatiin kan ishee hawwe sagaagaleera. Asirratti ejji yeroo soomaa yoo danda'ame warreen akkasii kana wantoota yaada fooniif nama kakaasan kana ilaaluun ijaan illee ilaaluun yeroo soomii hin eeyyamamu jechaadha. Kun dubaraafis dubartiidhaafis dhiiraafis kan taa'edha. Ijaan laalanii akkam bareeda akkam bareeddii maal uffatti maal fakkaatti jechuun yeroo soomii ijjis soomuu qabaa jechaadha. Inni itti aanu bitaa kee kan rukutuudhaaf iji kee bitaa yoo si dogongorsite baasii gati. Qaama guutuu qabaattee gara ibiddaatti darbamuurra qaama hir'uu qabaattee jireenya bara baraatti galuu si wayyaa jedha. Inni itti aanu harka kee mirgaa yoo si dogongorsiiste kutii gati. Qaama guutuutiin gara ibidda bara baraatti gatamuurra qaama kee keessaa tokko yoo bade wayya. Kanaaf egaa harkillee soomuu qaba jechaadha. Harkinni waa hatu. Harkinni waa fudhatu. Kana jechuun guyyaa biraa sin eeyyamama. Yeroo soomiin kee haa ba'u sin eeyyamama jechuu miti. Harkis yeroo soomiin soomaa. Ejjis yeroo soomii ni soomaa jechaadha. Amma waa lama laalle ejjin soomaa harkis ni sooma jechaadha.
Inni itti aanu haadha warraa isaa kan hiiku hundumaa mallattoo hiikkaa sanaa haa kennuuf akka jedhame dhageessaniittu. Sababa sagaagalaa malee haadha warraa isaa kan hiikamtes immoo kan fuudhe inni laphee isaatiin sagaagaleera jedha. Sagaagaluun yeroo soomis yeroo kaanis hin eeyyamamu jechuudha. Inni biraan soba dubbachuu. Yeroo soomaa sobuun hin danda'amu. Macaafa kana guutummaa isaa eessaa argattu? Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5:25 hanga 48tti agartu jechaadha. Kanaaf egaa sobaatiin hin kakatinaa akkuma jedhame. Kakachuu immoo gooftaaf kenne akka jedhame dhageessaniittu. Ani garuu isinan jedha siruma hin kakatinaa. Hin kakatinaa. Kakachuunis yeroo soomii kana cubbuudha waan ta'eedhaaf. Inni itti aanu ammas ijji waa'ee ijaa, harka waa'ee harkaa akka jedhame dhageessaniittu. Ani garuu isinan jedha hamaa hamaatiin deebisuun waqtii soomaa hin eeyyamamu. Soomaa hamaa dubbachuun hin eeyyamamu, dhorkamaadha. Itti fufa barnoonni keenya soomaa jirra yoo ta'e akkamitti soomaa jirraa isa jedhuudhaaf kutaa sadaffaatiin immoo walitti ilaallaa. Eessuma naqina waliif sheer godhaa. Yaada qabdan gaaffii qabdan ammas asirratti dhuftanii nu gaafachuu dandeessu. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u barnoonni keenya itti fufa.